Istaadiyeemiin Finfinnee Federeeshinii Atileetiksii idila addunyaarraa beekamtii tiraaka shaakalaa sadarkaa takkaffaa argatte. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbilee fi alergitoota biyyattii waliin marii taasisan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad hoggantoota biyyoota 16 waliin dhimma waloo irratti mari'atan. Buufanni xiyyaaraa idila addunyaa Bishooftutti ijaaramaa jiru aviyeeshinii Afrikaanii jijjiiraa kanneen ja'an hangafoota keenya arraatii Arrastan Mahmad amma oduu bal'inaan. Istaadiyeemiin Finfinnee Federeeshinii Atileetiksii idila addunyaarraa beekamtii tiraaka shaakalaa sadarkaa takkaffaa argattee jirti. Atileetonni Finfinnee keessa jiran leenjii shaakala fiigichaa tabba irraa hojjechuun kan danda'aniif daandii leenjii haaraan daandii 2 wal cinaa kiiloomeetira 1.7 dheeratu ji'oota muraasa dura kan baname yoo ta'u marfata diyaaspooraa ja'amuun beekamurraa kaasee hanga bataskaana kotobeetti kan diriiredha. Haala iddoo leenjii kanaan dura tureen walqabatee atileetonni Itoophiyaarraa fageenya dheeraaf shaakala godhan caalaan isaanii Finfinnee keessa jiraachuu barbaadu ta'us garuu namni achitti leenji'uu barbaadu hin jiru. Sababni isaa iddoo atileetonni hanga kanaan duraa irratti shaakalaa turan daandii dhiphaa namni itti baay'atu sagalee guddaa waca konkolaataa fi daandii tiraafikaan guutame irratti shaakalaa turan. Atileetonni sadarkaa gadii hedduun maayilii galchuuf tarkaanfii addabaabaayii masqalaa qaxxaamuranii asiif achi fiiguuf dirqamu. Galgala shaakala qaban kamiyyuu dhiibbaa hedduu keessatti shaakalaa turan. Haala kanaan atileetonni hedduun naannoo Finfinnee ala jiraachuuf yaalu. Bakka magaalaan gara baadiyyaatti garagalteetti imala konkolaataa gabaabaa fudhachuu danda'u yookaan balbalaa fi qarqara galaana naannoo isaanii jirurra fiiguun lafa tasgabbaa'aa fi magariisa ta'e qaxxaamuranii somba isaanii qilleensa haphee fi qulqulluu ta'een guutuuf bakka isaaniif mijatu barbaadaa turan. Ijaarsaa fi guddina biyyi keenya dhiyeenya kana agarsiisaa jirtuun istaadiyeemii Finfinneef haaromsi godhamuun akka shaakala atileetotaaf mijaa'utti wantoonni barbaachisan guutame. Kanumaanis istaadiyeemiin kun sadarkaa idila addunyaatti beekamtii sadarkaa takkaffaa argattee jirti. Ministeerri aadaa fi ispoortii akka beeksisetti kanaan dura dorgommeewwan idila addunyaa fi ardiitiif kan itti qophaa'amaa ture tiraakiin shaakalaa istaadiyeemii Finfinnee Federeeshinii Atileetiksii idila addunyaatiin sadarkaa takkaffaan kennamee fi jiraachuu hime. Kanaanis atileetonni haala sadarkaa iddoo shaakala Federeeshiniin Atileetiksii idila addunyaa kaa'een fayyadamuuf sadarkaa beekamtii kan laatamedha. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbilee fi alergitoota biyyattii waliin marii taasisan. Hogganaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa Dr. Iyyob Takkallinyi maallaqni alergii irraa argamee gara biyyatti akka dhufuuf alergitoota Itoophiyaa waliin mari'achuu beeksise. Marii alergitoota bunaa, salleetaa fi fuduraalee waliin taasisan kanaanis kuufama sharafa alaa Itoophiyaa eeguu fi galiin alergii irraa argamu iftoominaa fi yeroo barbaadamuun gara biyya akka deebi'u godhuuf shoora baankiin kun qabu irratti xiyyeeffachuun eerame. Dr. Iyyob Takkallinyi tarkaanfiiwwan raawwachiisummaa hojiirra oolchuu isaaniin dura dameelee dhuunfaa waliin mari'achuun filatamaa ta'uu ibsan. Kunis baankichi rakkoolee wal ta'insaan furuu fi wal simannaas cimsuuf kutannoo akka qabu agarsiisaa jechuudhaan dhaaman. Itti dabaluunis baankichi qaamni kamuu itti gaafatamummaa isaa akka ba'atan akka taasisu, alergitoonni hojimaata sirrii akka hordofanii fi amantummaa sirna hoggansa sharafa alaa jabeessuu akka itti fufan dubbatan. Oduma wal qabateen faayinaansiin dinagdee gooroo dirree gabaa kaapitaala mijataa uumee jiraachuu Dr. Iyyob Takkallinyi himan. Bulchaan baankii biyyaalessaa Dr. Iyyob Takkallinyi fooyya'insi dinagdee gooroo dirree gabaa kaapitaala iftoomina qabu mijataa fi tilmaamamuu danda'u uumeeraa ja'an. Yaa'ii lammaffaa naannawa gabaa kaapitaala giddugala konveeshinii idila addunyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Dr. Iyyob Takkallinyi wayita kana abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa akka dhaabbata haaraatti osoo hin taane akka dhaabbata buleeyyiitti sirna faayinaansii irratti dammaqinaan hirmaachaa akka jiru ibsan. Gabaan kaapitaalaa guddina dinagdee fi hirmaannaa damee dhuunfaaf qooda olaanaa qabaachuu ibsuun gama kanaan abbaan taayitichaa hojiilee milkaa'ina qaban hojjechaa jiraachuu dubbatan. Riformiin dinagdee gooroo Itoophiyaa gabaa kaapitaala iftoomina qabu mijataa fi tilmaamamuu danda'u uumuu kaasanii kuufama maallaqa baankilee guddisuu fi carraa hojii bal'aa uumuus ibsanii jiru. Kana malees dirreen sirna faayinaansii gabaa durfamuu fi dorgomaa uumuu fi baankiin biyyaalessa Itoophiyaa sirna faayinaansii si'eessuuf hojjechaa jiraachuu ibsan. Daarektarri olaantuun abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa Hannaa Tahilliquu gama isiitiin abbaan taayitichaa hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu ragaa baate. Galma isaa milkeessuufis dhaabbilee faayinaansii naannawichaa fi idila addunyaa waliin tumsa cimsuu uumuu hubachiisan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad hoggantoota biyyoota 16 waliin dhimma waloo irratti mari'atan. Ministeerri muummee FDR Dr. Abiyyi Ahmad yaa'ii biyyoota garee 20 Afrikaa kibbaatti gaggeeffame cinatti hoggantoota biyyoota 16 waliin dhimmoota waloo irratti mari'atan.
Itoophiyaan biyya bu'uura dipiloomaasii cimaa qabdudha. Damee dipiloomaasiitiin ifirra dabartee biyya ardii Afrikaaf sagalee olaanaa ta'uun beekamtudha. Yaa'ii biyyoota garee 20 irratti hirmaachuun isii hariiroo dipiloomaasii fi dhaga'amummaa addunyaa irratti qabdu caalmattee kan guddiseedha. Yaa'een biyyoota garee 20 waltajjii biyyoonni diinagdee addunyaa parsantii 80 sochoosan irratti hirmaatanidha. Itoophiyaan yaa'icha irratti hirmaachuun investimentii alaa hawwachuu, hariiroo dipiloomaasii cimsuu akkasumas fooramii diinagdee biyyootaa fi gaafii siqinsa idaa mirkaneessuuf qooda olaanaa qaba. Itoophiyaan hojii nageenyaa fi tasgabbii jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti hirmaannaa cimaa qabdu Afrikaaf sagalee olaanaa ta'uu dandeessee jirti. Ministeerri muummee FDRI Dr. Abiyyi Ahmad yaa'icha irratti hirmaachuun cinatti marii hooggantoota biyyootaa fi dhaabbilee idil addunyaa waliin taasisan tasgabbii diinagdee, bu'aa fooyya'insi diinagdee goroon argaman investimentii hawwachuuf hariiroo uumuu, daldala waloo guddisuu dabalatee dhimmoota faayidaa biyyoolessaa mirkaneessan argamsiisuu ibsan. Waliigalaan waltajjii injifannoo dipiloomaasii olaanaa argamsiise ta'uu waajjirri ministeera muummee arraa hojii Dr. Abiyyi Ahmad baatiiwwan lamaan kana keessa raawwatan ilaalchisee ibsa kenneen hime. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftutti ijaaramaa jiru aviyeeshinii Afrikaa ni jijjiiraa jedhame. Jiddugala imala Itoophiyaa fi ardii Afrikaa ta'a jedhamee abdatamaa ijaaramaa kan jiru buufanni xiyyaarichaa gaafa goolabametti aviyeeshinii ardii Afrikaa akka jijjiiruu danda'u himame. Buufanni xiyyaara Bishooftutti ijaaramu kun dhiibbaa buufata xiyyaara Boolee irraa akka hir'isuuf gahee Itoophiyaan geejjiba qilleensa ardii Afrikaa fi addunyaa keessatti qabdu akka cimsu abdatame. Handhuura biyyattii Finfinnee irraa naannoo kiiloomeetira 40 kan fagaatu buufanni xiyyaaraa kun ijaarsa isaa saffisaa jiraachuu gaazexaan Naayijeeriyaa This Day gabaase. Ijaarsi piroojeektii kanaa marsaan kan raawwatu ta'uu kan eere gaazexaan kun adaaduma imaltoonni baay'ataniin kan babal'atu ta'uu ibse. Marsaan jalqabaa ijaarsa buufata xiyyaara kanaa doolaara naannoo miliyoona 12.5 akka fudhatu gabaasuun marsaan kun bara 2030tti ni xumuramaa jedhameeti eeggama. Marsaan jalqabaa gaafa xumuramee imaltoota hanga miliyoona 60 waggaatti keessummeessuu akka danda'u gabaafame. Guutuun isaa yeroo ijaarametti immoo waggaatti imaltoota miliyoona 100 fi miliyoona 10 akka keessummeessuu himame. Kunis Afrikaa keessaa daandii qilleensaa guddaa isa taasisaa jechuudhaan ragaa bahan. Gareen daandii qilleensa Itoophiyaa ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf fandii argachuuf sanada piroojeektiitii fi faayinaansii qaamolee liqeessuu danda'aniif ifoomsuu gaazexaan Naayijeeriyaa kun gabaase. Kana cinatti dhaabbilee ijaarsaa qacaruuf qophiirra akka jiran ibsuun dhaabbileen fedhii qaban walakkaa muddee keessaa karoora isaanii akka galchan hime. Hojii gaggeessaan olaanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu piroojeektii tapha jijjiiruu kan walitti hidhaminsa diinagdee fi bu'uuraalee aviyeeshinii Afrikaa guddisu ta'uu ibsan. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu haaraan kun Itoophiyaa jiddugala aviyeeshinii Afrikaa guddicha akka taasisu, daldalaa fi imala guddisa jechuun investoroonni addunyaa piroojeekticha akka deeggaran dhaaman. Torbee dabree sadaasa 27 ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuutti ijaaramuuf kan oolu doolaara miliyoona 500 baankiin Chaayinaa tokko dhiyeessuun gabaafamee ture. Obbo Masfin baankiin maallaqa kana akka dhiyeessuu ibse kam akka ta'e kan hin ibsin yoo ta'an haalli kun garuu hojii ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf baay'ee murteessaadha jedhan. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qabanne kanaan goolabama hanga sagantaa birootiin walitti deebinuu nagayaan nu tura.